Haadha miti. Mucaa waan ta'eef malee. Tokkoon immoo namatti fuudhee akka barbaade qilleensa as raasee achi raasa. Tokkoon namatti arrabsa. Tokkoon namatu leebalii sii kenna. Tokkoon namatu si abaara. Tokkoon namatu demoralize si godha. Isa booddee waaqotaata. Waa'ee mucaadha. Tokkoon immoo meentaalitiin kee qillee akka qilleensaa oofama. By the way, gaddaa internet irratti ilaalee nan boo'ee mataan akka mucaa tokko mucaa waggaa 10 akkasuma 12 ta'a. Finfinnee keessa utuu inni adeemee boo'utu warri baggoo adda gootii arganii qaban. Akkaataan itti boo'u mataan isaa nama boosisaa namni Facebook irraa darbaa ture nama agartan jiraachuu dandeessu. Akkaataan itti boo'u mataan isaa ilaaltanii baay'ee garaa nama nyaata. Mimmaan gaafa nama boo'u asii nama buusamni mucaan kun dhugumas ni jira. Mimmaan karaa afurii buusa. Mimmaan isaa asii gad dhufa, asii gad dhufa, asii gad dhufa, asii gad dhufa. Afaan isaa iyyee akkasitti mata qabatee boo'aa deema karaa. Attention jara argate mucaan kun. Makiinaa dhaabanii mucaa kana fuudhan. Jalqabaan dhoombeetu hambargarii guddaa tokko waliin kennaniif. Sanni boo'u dhaalaa akkaataan itti hambargarii isaa cuffate mootu nama seenaa. Mucaan sun balleessaa qabaatee miti. He was just a homeless and he waan godhu beeku. Homeless gochuun immoo balleessaati miti. The cause is just because he was a child. Mucaa waan ture. 400 kilometers Finfinnee irraa baadiyyaa keessa namni gurgurachuudhaa fi abbaa fi haadha jalaa hatee fuudhee Finfinneetti fide. This is most recently happened. Biyya keenya keessatti wanta akkasii jiraatu fidanii Finfinneetti gurgurachuudhaaf gaafa fidanii mucaan kun himaanii ittus kennu. Finfinnee gaafa ga'u jarra kaabadeera. Garuu garatti goruun beeku. Mucaa ammas mucaa waan ta'e garatti goruun beeku. Kiristaana ta'ee namni jiru baay'ee wayi utuu kiristaana ta'ee jiru mucummaa bira hin daballe taanaan garatti goruun beeku. Waaqayyo hubannaa isaa dhufa keessa. Gaaf tokko garatti gortanis hin dhowwa jireenya. Harrabi namaa garatti gortanis hin dhowwa. Hir'uun keessan garatti gortanis hin dhowwa. Inni sin yaaddan gaafas ni mijoomne garatti gortanis hin dhowwa. Badii sin balleessitan garatti gortanis hin dhowwa. Seetan immoo fuutee maagnifaay gootee gaara gootee si fuuldura keessa yeroo kana garatti gortanis hin dhowwa. Waa'ee mucaa dhaqaa. Keessumaa ispeeshaalii barraba keessa jiru kun bara baay'ee ulfaataadha. Halteen bara namni zayitii bitatee mana kaawwatee waldaan nanneedha. Barrammaa zayitii irratti kadhatame biyya tiraanspoortii godhanii bitamee fidanii mana keessa kaawwatanii zayitii koo qabaa waldaan dhaqoo dambi bara itti dambi jedhudha. Nama bishaan itti kadhate namni fidee mana keessa kaawwatudha. Bara itti namni saqancaalu tokko waldaan dhaaba jedhee waldaa keessaa namoota walitti qabee waldaan dhaaba jedhee namatti goyoomsudha. Bara itti namni qilleensa achi hoomee osoo waa'ee mucaa dhaqaa. I'll give you an example. Isin hundumtuu as hin jirtan yoo ta'e ogeettii waan as jiraatu ta'e ogeettii fudhee yoo lafa barbaade dhaqee mee isin keessaa nam tokko harka baasaa naan mormaa dandeessi? Bilkee dubaatu hin dandeessi? Ogeettii kophaattis dargatti fudhadhee yoo deemee lafa barbaade dhaquu danda'u? Hin danda'u? Hin danda'amu miti? Baay'ee gaarii. Amma immoo ogeettii miti. Hundumti keessa mana keessa jirtan nama tokko duwwaa jira. Inni eenyu beektu? Bal'inaa jira. Bal'inaa immoo fudhadhee lafa barbaade dhaquu hin danda'a? Waa'ee beekaadha mucaa miti ga'eessa. Haaleluyyaa. Hafuura qulqulluutti akkas ta'uu qabna. Mucummaa keessaa gaafa baatu barumsa sabaa sun goyoomsu. Jireenyi sun goyoomsu. Dubbiin sobaa sun goyoomsu. Namni hamaan sun goyoomsu. Qilleensi hamaan sun goyoomsu. Dhabeensi sun goyoomsu. Argachuun sun goyoomsu. Haxaariin namaa sun goyoomsu. Wallaalummaa namaa sun goyoomsu. Micciirraa namaa sun goyoomsu. Haalli sii mijaa'uu dhiisa sun goyoomsu. Maaliif mucummaa gara dabartii ta'aa ta'eef. Akkamitti mucummaa bira darboonni jedhe. Amma inni kun nu galee dhabni akkamitti mucummaa bira darboonni. Okay. Hafuuratti mucummaa jechuun kun mucaa jechi lafa dhiituu kun maalidha? Iyyaalatti wal tokko vaayibariidhaan ergeen ture
daraaraa mana koo biraa kaasee hundumaa keessaa tokko kan quucar keessatti argeen ture yaadatu gaaffillee si gaafachaa ture namoonni yaada adda addaa deebisaa turan. Afuuratti mucaa jechuun nama quucar jechuudha akka daraaraa sana. Nama afuur mana waldaa keessatti mana waaqaa keessatti quucar jechuudha. Progress kan hin argisiifne. Guddina kan hin argisiifne. Fuulduratti kan dhiyoonni koosiin isaa maal beektu? Koosiin afuuratti namni quucaree afoo akka namni mucaa keessatti jiraatu waan godhu maal beektu? Seetaan namti? No! Namichatu caammaan mukaa yaabee biyya baadiyyaatti. Baadiyyaa keessaa beektan isinii yaa beekaa maal jedhu gaafa namni kopheedhaan bayamu yoo raafse maal jedhu seexanatu irraan darbatee yoo namni abbaan barbaade muka yaabee yoo mukarraa kufee kan jedhanii seexanatu irra kuffisee booda gaaf tokko namni muka yaabaa jaammaan jedhan seexanii darbaa itti eegartee ilaa misikkirii naataa booda kan maqaa banneessuudhaaf jaammaa muka yaabaa jedhan anjeessaa qabu itti ilaa misikkirii naataa anjeessaa qabu ofuma isaanii jaammaa muka yaabaa rakkuun isaa dhaabbatteetu warning laatti jechuudha. Kanaaf seeta namti. Seeta nama kan baasan. Mee seeta dhaala galfatu irra lallabaa waliin jirti. Seeta namti. Seeta namti. Maal dhabeetu? Foon. Okay. Yaada mataa isaatii. Daa'ima. Daa'ima. Yeah, daimumma. What's the cause? What's the cause of the daimumma? The so-called daimumma. What's the cause? What's the root cause? Bilchire dabusu. What's the cause? Ogumma. Karachulisu. Obanna dabu. Okay. Every single thing is read. As an umbrella, one thing I do about the day or what to. That is it. Ini masuk bukan jeruni. Garbumma tu budak labelan. Namni fagomiti. Namni tu bujala just within that second, with that microsecond, itu wajib tu bujala boh tu murte sejarah tu bubaye. You will never be the same. No. Chuboni environment favorable. Favorite environment enough. Fakkeenyaaf amma gaagura warra gaaguree dabbeetu maal godhu? Qoraas. That's the word I was looking for. Hin qoraasu. Qoraasuu jechuun immoo waan adda addaa itti godhanii qammamanii urgeessanii akka namni body spray godhatee cologne godhatee urgaa'ee adeemutti itti urgeessaniitu favorable condition uumuuf eenyuuf? Kanniisa maal gooti? Muftee itti galti. Exactly the same case is true. Seexanni favorable condition cubbuudha uumtee fi gaafati keessa dhufee itti gala malee ifaaf dukkanni wal barbaadu ta'e waaqayyo ati ifa keessa jiraannaa seexanni bira naawwatu daarii waliin naawwatu. Amen. Let me show you. Maal jechuudha barbaade maal jennirraa garbummaa cubbuu jalaa bahi jenne. Why mucaa kanaatti gaafannee mucaan maalii gadi jenne labeetu? Garbaa gadi jenne garbicha mucaan mootii የንጉስ ልጅ ከባሪያ በታች ነው። ወይ ሙጫ ባያስ ነው አይገርባም ነው ታዘው ገርብ ሙጫ ጎፍታ ሳተው ነዳ በፍጹም ገርብ ማለት ገርብ ማላ መለ ጎፍታ ሳ ከሳ ሆጀቱ ሐመም ዮ አመነማተ እዩ ሐመም ዮ ኦፍ ከነዩ ሐመም ፎንሳ ኩቴ ሞቲ ሰዳዮላት እዩ ማልዩ ታናን ገረሙጭማ ኡፉ እንደነው Kanaafika mucaan garuu entitled ta'eetu jiru mucaa mootii ta'uudhaaf entitled ta'eetu jiru waraash ta'eetu jiru mootii ta'uudhaaf abdii utuu qabu mucaa mootii sanaa ta'ee utuu jiru garba sanaa gadi jenne. Don't forget this.
garba ta'anii ilma mootii ta'uun hin danda'amu. Garbummaa cubbuu jala jiraachaa immoo ilma waaqayyoo ta'uun hin danda'amu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 yoo lidinne dubbifna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 34. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha dhaggeeffadhaa. Mee hamma 36 walitti qabee dubbisa. Kana irratti Yesuus dhuguma isinitti hima. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti. Namni cubbuu hojjetu eegamayyuu? Namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakkaa'amu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 34 hamma 36 dubbisaa. Get it? You can write down and then we read the. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakkaa'amu. Ilmichi garuu yoomiyyuu maatii abbaa isaatti hin lakkaa'amu. Ilmichi yeroo mucaa ta'ee jiru iyyuu gaafa guddatus taanaan yeroo mucaa ta'ee jirus ilmuma abbaatiin miti. Ilmi garuu yoomiyyuu maatii abbaa isaatti hin lakkaa'amu. Ilmichi yoo birmaduu isaan baase egaa isin warra birmaduu baatanidha. Ilmichi birmaduu yoo isaan baase egaa isin warra birmaduu baatanidha. Kiristoos Iyesuus ilmi Waaqayyoo waa'ee maalii haasa'aa Kiristoos waa'ee isaa haasa'aadha. Ani ilmi Waaqayyoo birmaduu erga isin baase isin warra birmaduu baatanidha. Kanaaf egaa cubbuutu mucummaatti nama hambisa. Garbummaa cubbuu jalaa namni bahee lallaba baay'ee isan barbaachisu. Garbummaa cubbuu jalaa namni bahee barumsa baay'ee isan barbaachisu. Garbummaa cubbuu jalaa namni bahee teoloojii isan barbaachisu. Garbummaa cubbuu jalaa namni bahee seminaarii isa hin barbaachisu. Garbummaa cubbuu jalaa hin baane sanaan garuu lafa seminaariittis cubbuu sana hojjetta taanaan lafa teoloojittis cubbuu sana hojjetta taanaan qeessi taatee achii baata favorable condition uumtaaf cubbuu sana keessa jiraata taanaan seexanni si wajjin jiraata. Mucummaa keessa jiraata jechuudha. Maaliif dulloomtee areeda baaftee mataan kee adii hin ta'in? Maaliif dulluma bira hin gahin? Hafuurata mayyoo maaloo mucaadha. Kanaaf egaa namni jireenya isaa keessatti cubbuu jalaa ba'uudhaaf asumatti kutee dhaabaa paartii 7 dhufutti deebinaa. Namni cubbuu jalaa ba'uudhaaf namni mucummaa bira darbee ga'eessa ta'uudhaaf cubbuu jalaa ba'uu qaba. Cubbuu jalaa ba'uu duwwaa miti. Garbummaa cubbuu jalaa ba'uu qaba. What is the difference? Cubbuun fi garbummaan garaagarummaa sana. What is the difference? Cubbuun waan otoo beekamus ta'e otoo hin beekin kan hojjennu. Exactly. Garbummaan isaa hoo? Garbummaan isaa immoo isuma erga ka'eetuma hojjennu. Sarvaan. You are the servant. You are the servant of that sin. I'll show you. Ila. May kalbi dirana betan kira kisa. Kalbi dirana betan. Okay. Tokko nama bendi nakaba. Debsa besi. May kalbi dirana nama bendi. Kalbi dirana nama bendi. My friend Christian. La kau dong gore. Eshi kalbi dirana betan. Ika sa betu. Maju kalbi dirana. Cubbuu ofirraatii qalbii diddiirrachuu waan cubbuu goote sana yookaan immoo wanta itoo beektu goote sanarraatii waaqayyoo dhiifama gaafachuu. Isa booddee That is the point. Waqos deebisanii qalbii diddiirannaa jechuun ijoolleetu bara wangeela biyya keessa baay'ate biyya keenyatti maal godhanii fuudhuu barbaadu. Gaafa fuudhuu barbaadanii Pali bilbila kan ada apa sahaja ni dia makan. Ibu ni bicara bilbilannya sagale ko ya silent rotation akas na bas. Isa borde mal guru
qalbii dirannaan jira waan ta'eef rakkoon qabu ilaa amma warra talaa kan gaafatu fuudhaaf. Warri talaa immoo aaya baakoo asitti dheerumtu jaan koo lakkii maal qabu qabeenyaa isaanii warra isaanii maal wajjanii qorataniitu hin ta'u dhumin jalqaba wal jaalatanii saboodee maal godhu kiristaanuma. Barri kee dheeratu jedhee fi boqonnaa jaarraa immoo ijoollee barri keessanii dheeratu abbaa keessanii maal keessanii abbooma isa booddee abboomii isaanii maal godhu sokkaa wal fuudhanii jalaa badu warra jalaa isa duwwaa miti walgaa jalaa isin badu. Maaliif haa gootanii gaafa galatan ayi rakkoon qabu akkasuma booddee hundee qalbii diirarra jennee murteessinee ni gadira qalbii dirannaa jaartiitiin dallaa kitaable antiipeen namni qalbii dirannaa akka antiipeenitti lakkaa'u qalbii dirannaa ni galle qalbii dirannaa jechuun cubbuu keetti qalbii dirataa and then you sin no more. Amen. Kana ta'uu baannaan garbummaa jala jirta jechuudha. Garbummaa cubbuu jala hamma jirtutti nama kan biraa gorsuus hin dandeessu, nama kan biraa cubbuu jala jiru cubbuu jalaa baasuus hin dandeessu. Danda'ama? Mucaan amma abiddi manatti yoo qabate mucaan nama baasuu hin dandeessi? Ofii baasuu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf egaa garbummaa cubbuu jalaa bahuudhaa fi inni jalqabaa maaloodhaa ila maal jedheni isini yoo maal gootan sagalee koo yoo dhageessan isatti yoo jiraatan garbummaa cubbuu jalaa baatanii ture. Yeroo hundumaa sagalee isaa qabaata. Waaqayyo jireenya isaa keessatti kan inni siin waameef kan inni si barbaaduu fi achitti quucartee mucaa taatee hafuuratti qabamtee jiraattu utuu hin taane atis akkasuma sagaleen waaqayyoo ati yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaas kai kiristoosis siif ibsa haleluuyaa. Ati kai dammaqi ka'uu duwwaa miti kai dammaqi warra du'an keessaa kai kiristoosis siif ibsa atis godhattee warra du'anii awwaala sana keessaa akkati baaftuuf. Uleen aroon halkan tokkotti latte. Dubartiin Samaariyaa sun torban dhufuu ilaalla sekondiittitu tajaajila jalqabde. Kanaaf egaa inni jalqaba amanni waaqayyoo let me say this kana jedhee fixame. Let me say this. Don't forget this. Waaqayyo waan itti harka keessaa qabu harka keessaa rukutee buusuudhaaf miti kan waaqa sitee. Waaqayyo waan itti pilaanii itti baafattee pilaanii keessaa qabdu sirkaa gatuudhaaf miti kan inni abbaa sii ta'e. Ati saba naaf taata ani waaqan siif ta'a. Ati mucaa naaf taata ani abbaan sii ta'a kan inni jedheefi isa gara keessaa qabdu akkati gattuuf miti. Ati cubburraa qaxgootee ofirraa kuttee garbummaa cubbuu jalaa baanaan mucummaa jalaa baateetta. Ameen. Namni tokko waa'een kana hangaleef jira ture baraka kumoofaa keessatti. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa jaarratti irratti yoo ilaaltanii macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa jaarratti namni waa'een kanaa galee jira tokko ture. Yeroo baay'ee maal godha beektu lafa adeemu hundumaa waaqayyo kan duukaa deemu barbaada. Lafa dhaqu hundumaa waaqayyo isa duukaa kan dhaqu barbaada. Waan godhu hundumaa waaqayyo akka isa gidduu jiraatu barbaada. Waan hojjetu hundumaa tarkaanfii isaatti waaqayyo isaa wajjin akka ta'u barbaada kan ture namni tokko ture. Waldaa waaqayyoo keessa. Utuu waa'ee sanatti waa'ee cubbuu sitti hima. Utuu beektu cubbuu ta'uusaa utuu beektu obboleessa obboleettii koo ija'ummaa sitti hima. Utuu cubbuu ta'uusaa beektu inni itti jireenyi kee cubbuu ta'uusaa beektu wanti itti jirtu cubbuu ta'uusaa utuu beektu wanti itti gootu cubbuu ta'uusaa beektu cubbuun waa miti waaqayyo kan hin ciigga utuu beektu waaqayyo kan hin jaallanne utuu beektu difratiidhaan itti gootu waaqayyo hin jaallatu waaqayyoon teessoo isaarraa raasa waaqayyoon teessoo isaarraa kaasa waan akkasii gaafa gootu maal gochaa jirta beektaa? Mee nama lama fudhadhaa. Nama lama kan wal duukaa deeman gwaaddenyaa kan ta'an. Yeroo hundumaa utuma wajjiniin joorni adeemtu karaa wal qabattee adeemtu asuma turi. Nannee beeyaa jettee achitti dhiistee iddoo tokko yoo dhatte. Gaafa deemtu namni kun gowwaa miti maal jeesi gaafa mucaa taane taanaan. Gwaaddenyaa mataa maal jeesi gaafa. Where have you been jechuun isa? Eessa dhatte jechuun isa? Tarii ayi nan gaafatanii sitti nama itti Boris maal goota? Asuma turettee sokkitee immoo saati laa boodee deebitee dhufte. Let me make it harder. Bamana fara mana fara. That will be harder. Or boyfriend, girlfriend. Imagine now it's your boyfriend. Asuma ture jedhee
biildiingi tokko keessa lixee ati dhaabbattee eddaa ati laaboodee deebi'ee dhufa. Obboleessa keessa ta'u, oor abbee keessa ta'u, oor mucaa kee ta'u, oor abbaa manaa kee ta'u, isin waan barbaadetti galfadhaa garuu dhimmaa jira. Isa guddaa keessaa fudhadhaa. Namni haadha manaa qabdanii haadha manaa keessatti dhimmaa jiru godhaa. Kana yoo ta'e malee isin hin galu. Namni dhugaa addunyaa qabdanii, namni geelli firdii qabdan geelli firdii keessanitti, namni obboleessa qabdan obboleessa keessanitti, namni abbaa qabdan abbaa keessanitti, namni mucaa qabdan mucaa keessanitti dhimmaa jira. Asuma ture jettee deemta. Boris akkasuma asuma ture jettee deemta. Gaaffii hin ta'u. Maal inni amma namni kun asitti dhiisee deemu booddee hordofuutti kaatanii daa'uun maal gootu booddee nama kan natti mettanii gaafatti maal gootu? Inni isa nama kan? Exact the same case is true spiritually. Yeroo cubbuu gootu Waaqayyoon koi ani ilaala keeffadha. Ani abbaan siif ta'a, ati mucaa naaf taata, ani Waaqayyoon siif ta'a, ati saba naaf taata. Isan ni jedhe jirutu no. Waaqayyummaa kee amman barbaadu dhaqee cubbuu laaqeechaa jirta hubadhu. No. Abbummaa kee hin barbaadu an mucaa kee miti. Yaadattuu namicha isaa abbummaan kee nagaa mucaa siif ta'uu kees nakoos nagaa. Qabeenyaan qabu naaf kenni an sirraa addaan baa gaafan jedhe. Hammam nama gaddisiisa. Sa'aatii 4 guutuu waa isaa irratti daldaguu hin danda'an ture yoo barbaade. Namichi sun garuu aadaa sana keessatti mucaan isaa dhiisee gaafa isa deemu hammam nama gaddisiisa. Abbaaniif haati mucaan isaanii kan isaan mucaa qabaatanii fi geexiidhaaf miti. Guddisanii iddoo ga'eessa ga'ee akka isaan gammachiisuu fi mul'annaa fuuldura darge ልጅ ለወግ ለማይረግ ደርሶ ማየት ነው ፈልጉ ሰባብ ከናፍ ገሩ ዋቀዩ አስመቱሪ አቦማን ከነታፉ ጃታ ደጎ ጋር ነው ሬሜምበር ዋቀዩ አስመቱሪ ዋቁማን ከነታፉ ጃታ ያው ሬሜምበር ከነናን kan ga'e differences hin qabaatu seetara sibita hojii seetara sibita nama cubboo hojjetus karaa ibsu dandeessu maaliif wasti gadi qaba anke mun beekuu sin jetti eeyo seetanni maaliif anke nyannetti waan ta'eef kanaaf kan namni abshaalli kuni hojii gara mootota isa lammaffaa boqonnaa jaarratu waan tokkotu galeefi utuu fuula nama waaqayyoo fuuldura dhaabbatee wangeela dhaggeeffachaa jiru namni kuni waa tokko godhe gaaffii dhiyeesse yaa gooftaa koo innan elchee hin jedha nama waaqayyootiin ayyaanni waaqayyoo namarra jiruun yaa gooftaa koo waan si gaafadha lafti nuti fuulduratti dhaabbannee sagalee waaqayyoo dhaggeeffannu kuni wanta macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa jaarra wanta nutti dhiphateef iddoon isaa tole nuu jettaa gara laga Yordaanositti gadi buunee muka murraa jennaan tole jedhe garbichi waaqayyoo ameen. Namni kuni gaafa ba'u waaqayyoo wajjiniin ba'uu barbaada, gaafa galu waaqayyoo wajjiniin galuu barbaada, gaafa hojjetu waaqayyoo wajjin hojjechuu barbaada, gaafa haasa'u waan hundumaa isaa keessatti akka sagalee waaqayyoo waan gootan hundumaa maqaa kootiin godhaa. Ameen. Inni kun galee naannoo kana. Sabooddee gaaf tokko qottoo ergisaa fudhateetu gaafa dhaqu namicha kanaan maal jedheni atis yaa gooftaa koo gaaffii lammaffaa si gaafadhaa tole naan jedhi gaafa nuti deemnu nu duukaa yoo dhufte maal sitti fakkaata si barbaanna maaliif waaqayyo isaa wajjiniin jiraannaani wanti hundumtuu gaarummaadhaaf ta'a waaqayyo isa bira hin jiru taanaani kophaasaa ta'a kophaasaa ta'e bu'aa goosuu hin danda'u seexanatti argata diinatti argata abaarsatti argata rakkootti argata accidentis argata waaqayyo si wajjiniin taanan garuu isa nama jedhe kana hundumaati you are free isatu si lola isatu si eega isa si gargaara isa si baatee si adeema barruu isaarratti baata waan ta'eef dukkaa dhaqe sila maalan jedhe waaqayyo ani abbaan siif ta'a ati mucaa naaf taata ani waaqan siif ta'a ati saba naa taata kan inni kan isin jedheefi waan itti harka keessaa qabdu sirkaa gatu utuu hin taane waan kan biraa si hammachiisuudhaaf kanaaf namni kuni waaqayyo isa dukkaa dhaqeera hin beeka qottoo ergifatee deeme qottoo ergisaa kana utuu itti muka muraa jiru Yordaanos keessa gadi bu'e waaqayyo si wajjiniin taanaani ati mucummaa keessaa baanaan ayyaanni waaqayyo si wajjiniin ta'a ayyaanni waaqayyo si wajjiniin jiraannaani waan harka keessaa diinni sirkaa buusuu hin danda'u diinni qottoo harkaa buufte garuu inni abshaala maaliif waaqayyo isa dukkaa jira caliin jenne wayyoo kaya gooftaa koo dhumuma qottoo ergisaati keessanii gaafa laaltan kiristinnaan gowwummaa fakkaata warra hin amannee fi gowwummaadha sagaleen waaqayyoo warra amananiif garuu hunda fayyisuu waaqayyoo itti galanni waaqayyoo fayyadu namicha kana wanti galee jira utuu anaaf dhuguma isin jira waa'ee keessa miti mee waa'ee koon isin taasaa utuu ana ta'ee kondiishinii keessatti jiraadhee qottoo bishaan Yordaanos keessa bu'ee maal godha nama tokkotti nu waaqa ta'e jiru
gaddaa jechuudha maaliifi የማይሆን ነገር ነው። ለእግዚአብሔር ግን የማይሆን ነገር ብሎ ነገር የለም። አሜን። ዋቀዮ ብረቲ ዋን እንታለ jechuun jiru wanti intaane waan ta'uudha wanti danda'amne waan danda'amuudha ammaga bara sanatti waan danda'amne waan tan jedheefi maagneetiin hamma Yordaanos gadi fagaatu laala sibiilli ulfaatu immoo bishaan gaafa darbatan maal ta'a keessa gaseene gaafa keessa gaseene immoo fertilitiin yookiis immoo laafiinsi biyyoo bishaan jala baay'ee borqii maal jettu baay'ee laafa waan ta'e maal ta'a qottoon sun keessa galata yoo namni lixee baase malee maagneetiin baasuu hin danda'amu namni walitti hin danda'amu hin raawwatee waan raawwatee misalaachoo waaqayyo biratti waan raawwate waan jedhu hin jiru waaqayyo biratti gatii hin qabu waan jedhu hin jiru waaqayyo biratti kun hin ta'u waan jedhu hin jiru namni kun maal godhe wayyoo gayaa gooftaa koo kunuunfoo qotti ergisaa jedhe ayyaanni waaqayyo isa duukaa waan tureefi ayyaanni waaqayyo isa duukaa gaafa turu sila maalan jedhe isa harka kee keessa jiru sirkaa kan buusu utuu hin taane waaqa sii ta'uunsa waan biraa harkatti qabachiisuudhaaf harka keessa si guutuudhaan malee harka irraa dha'ee si buusuun miti karoora kee fiixaan baasuudhaan malee karoora kee balleessuun miti viizinii kee iddoodhaan gahuudhaan malee viizinii kee balleessuudhaan miti yoo viizinii qabaatte viizinii kee iddoodhaan sii gaha waaqayyo yoo viizinii hin qabne ta'e the first thing waaqayyo viizinii si keessa gaha ameen yaadni gaariin waaqa biraa dhufaa sagalee waaqayyo kanaaf namni kun maal godhe waan ta'e isin immoo miiraakiliin inni cimaanii qottoon ba'uu isaa miti jenna miiraakiliin inni cimaan maal beektu namichi ayyaana waaqayyoo wajjin tarkaanfachuudhaati ameen ayyaana waaqayyoo duukaa tarkaanfannaan hunda waaqayyoo duukaa adeemnaan waaqayyoo si wajjin hin taanaani firatu lafa firri hin jirretti hormatu fira sii ta'a lafa wanti bu'aa buusu hin jirretti waanuma bu'aa hin buufnetu bu'aa buusa galanni waaqayyoo namni waaqayyoo kun maal godhe beektu muka gogaa maagneetii fiduu hin danne maagneetii achi keessaan baafnee sila kalkuleeshinii lafa keenya irra waa'ee giraavitii beektu muka gogaa cabseetu maal godhe sagalee waaqayyoo eessaan qixa kameen keessa gadi bu'ee gaafate zaattis waa wayii qol cubbu qixa kameen keessa gadi bu'ee gaafate haleluuyaa cubbuutti qalbii dirachuu isa Anke kita keessa gadi bu'ee yeroo hundumaa achi keessa jiraata tasaarani kita keessa gadi bu'ee keessa daakaa daata tasaarani kita keessa gadi bu'ee sana keessa cuma lafa dhiita tasaarani guddinni hin jiru kita ittiin keessa dabe gaafa agarsiisu maagneetii isa barbaachifne against the law of science muka gogaa cabsee haleluuyaa darbatee gaafa irra buusu qottoonni dhufee bishaan ta'an gargaaranii waaqayyoo inni qottoo bara Elsaa'i bishaan Yordaanos gadi fagoo sana keessaa maagneetii malee teknoloojii malee muka gogaadhaan baase siin boolla qillee keessaa fuudhee gaarras kaa'uu danda'a ati mootummaa keessaa inni ayyaanni waaqayyoo baroottan darban keessatti akkasittiin raajota waaqayyootiin hojjete inni saba waaqayyootiin hojjete ati cubbuu keessaa bahi garbummaa cubbuu jala hin jiraatin malee waaqayyo barruu isaa irratti si baata. Ameen. Waaqayyo kadhata. Waaqayyo hubannaa keenyaaf kennina maaliyaa waaqayyo na gargaaru harka na qabe na gargaaru harka na qabe jiraachuu kan danda'u harka na qabe jenna waaqayyoon harka na qabe hingaa jedhamee waaqayyo hingaa naan jedhidhaan hingaa jedhee waaqayyo maaloo deddeebiin koo deddeebii mucaa akka hin taane barumaan achi lafanii tokko hin taane hingaa yoo wanti kan biraan hafe qixa ittiin mana waaqayyo keessa dhaabbattanii jirtanii qixa ittiin qaama Kiristoos Iyyasuus taatanii jirtanii gaafa gaditti riftanii qaamni sitti dhaga'amu dadhabbiin sitti dhaga'amu yaaddoon sitti dhaga'amu waaqayyo kan keessas baasuu barbaada godhachuu qopheessu. Ati mootummaa keessaa bahee waaqayyo immoo hirree isaa kaasaa. Ameen. Garreen waaqayyo gaafa qabu immoo jalqaba babaqallamni mataa. Ameen. Jiina irratti hirree isaa kaasaa. Jiina irratti hirree isaa kaasaa waaqayyo. Ati waaqayyo na geggeessi. Waaqa si geggeessinaani arrabi namaa sirratti hojjetu.
maqaan hawaasa namaa sirriitti hojjetu demoralize namni si godhu sirriitti hin hojjetu ati waan beektu beektaa ati waaqayyoon qabda. Madari lafa walkeera labsina herrege ol kaasii seetanarratti namoota gaabana mo'ichi kankeeti herrege ol kaasii seetanarratti namoota gaabana mo'ichi kankeeti nu geggeessi gooftaa hojii kee hojjenna madari lafa walkeera labsina herrege ol kaasii seetanarratti namoota gaabana mo'ichi kankeeti herrege ol kaasii seetanarratti namoota gaabana mo'ichi kankeeti nu geggeessi gooftaa hojii kee hojjenna madari lafa walkeera labsina herrege ol kaasii seetanarratti namoota gaabana mo'ichi kankeeti herrege ol kaasii seetanarratti namoota gaabana mo'ichi kankeeti. Hallelujah. Kadhanna Waaqayyo. Yaa Waaqayyo gooftaa si kadhannaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Gooftaa as jirra sagalee keetiin nutti dubbatteetta nama of gaataan jette yaa Waaqayyo. Mucummaa keessaa ba'an jette yaa Waaqayyo. Maaloo yaa Waaqayyo sin kadhadha. Ati Waaqa araaraa taanaan gooftaa si maleeffanne. Ati Waaqa dhiisaa taanaan yaa Waaqayyo gooftaa dhanna si godhanne. Ati yaa Waaqayyo Waaqa garraamii taanaan gooftaa bara kakuu haaraa keessa jiraachuu keenya agarree yaa Waaqayyo. Obsaa ta'uu kee agarree yaa Waaqayyo. Si danfarre gooftaa. Achuma lafa dhiibne yaa Waaqayyo. Garbummaa cubbuu jalatti qabamne achi tocha'uu dadhabne yaa Waaqayyo. Maqaa Kiristoos Yesuusin dhiifaman si gaadha dhiifamuuf godhe. Nutti araarami yaa Waaqayyo. Nutti araarami yaa Waaqayyo. Nu maari yaa Waaqayyo. Nu maari yaa Waaqayyo. Nu maari yaa Waaqayyo. Nu maari yaa Waaqayyo. Ati yaa Waaqayyo dukkana namaa ibsitee dukkana ifatti jijjiiruu dandeessa. Dogoggora namaa gaarummaatti jijjiiruu waaqa dandeessuudha. Dhibaa'ummaa namaa gooftaa colleetti jijjiiruu kan dandeessuudha. Ati yaa Waaqayyo gooftaa galaana bakka lamatti hirtee karaa namaaf baastuudha yaa Waaqayyo. Ati karaa qabda. Ati nagaa qabda. Ati dhiifama qabda. Ati jireenya qabda. Ati gargaarsa qabda. Maqaa Kiristoos Yesuusin nu maari. Maqaa Yesuusin nu maari. Maqaa Yesuusin nu maari. Maqaa Yesuusin nu maari. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa bitaaf mirga ilaaluu dhiifne. Hirruu keenya ilaaluu dhiifne. Isa nu rakkisaa keenya ilaaluu dhiifne yaa Waaqayyo. Isarra adeemuu akka dandeenyu ija uumaa nuuf kenna. Abbaa jennee kan ittiin waamannu gooftaa hafuura ilmummaa nuuf laatte yaa Waaqayyo isatti dhimma ba'uu akka dandeenyu hubannaa nuuf kenna. Nu gargaari. Nu gargaari. Nu gargaari. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa kaleessarra har'a nuuf wayya. Borimmoo har'arra kan ni cimu yaa Waaqayyo. Kanarra caalaa immoo akkuma yaa Waaqayyo ilmi kee Kiristoos Yesuus fakkeenya nuuf ta'uudhaaf gooftaa ogummaatti hubannaatti guddachaaneen maqaa Kiristoos Yesuusiin hubannaaf ogummaatti nu guddisi. Hubannaaf ogummaatti nu guddisi. Ayyaanni kee nurratti haa baay'atu. Gargaarsi kee nuuf haa baay'atu. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Kanan goota galanni siif haa ta'u. Irraa sagantaa keenya irratti ulfaadha. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Daa Waaqa isin eebbisu.